Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenna ittaan suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hangadhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara oduutti isin dabarsa. Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamuun wal qabatee yaada kennee jira. Dura ta'an paartii koongirensii federaalistii Oromoo yookaan immoo KFO kan ta'e Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamuun wal qabatee yaada kenneen kaadhimamtoota 6 qofa dhiyeessine jedhee jira. Itti dabaluunis Piroofeesar Mararaa Guddinaa yaada kenneen nageenyi biyyattii rakkoo fi yaaddoo hamaa keessa gale jechuudhaan dubbatee jira. Biyyattiin rakkoo nageenyaa hamaa keessa galu ibsuudhaan rakkoon nageenyaa hamaa biyyattii kun immoo furmaata kana argatu yoo siyaasni biyyattii sirraa'ee qofa jechuudhaan yaada kennee jira. Oduun itti aanu magaalaa Finfinneetti qaala'insi jireenyaa akkaan dabaluu fi kiraan manaa parsantii 50 hanga parsantii 100tti dabaluun yaaddoo guddaa ta'uu himamee jira. Qaala'insi jireenyaa dabalaa jiruu fi akkasumas gatii meeshaalee bu'uuraa dachaa hedduu dabalaa dhufuun wal qabatee humna bittaa fayyadamtoota haalaan laaffisee jedhamee jira. Qaala'insa jireenyaa akkaan dabalaa jiru kanaafis furmaanni argamuu qaba jechuudhaan dhaabbanni mirga fayyadamtoota yookaan shemattoota beeksisee jira. Kaffaltiin kiraa manallee akkaan dabaluu ibsuudhaan keessattuu waggoota lamaan darbanitti waliigalteewwan liizii mana kiraa xumuramuu isaa hordofee kireeffattoonni daballii kiraa manaa dhibbeentaa 50 hanga parsantii 100tti kan kaffalaa jiran ta'uu dhaabbatichi mirkaneessee jira. Walumaa galatti rakkoolee kanarraa kan ka'e dandeettiin bittaa fayyadamtoota laafaa ta'uu ibsee jira. Kun immoo kufaatii dinagdee biyyaatiin kan wal qabatu ta'uu ibsuudhaan dhaabbatichi kana malees dhiyeessin raabsin hanqinnaa fi daballiin gatii boba'aa rakkoo kana akkaan hammeesse jedhee jira. Ta'ee osoo jiru haasaan tibbana kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee taasifte dheekkamsa kaasee ture. Aadde Adaanech Abeebee tibbana haasaa taasifteen magaalaa Finfinnee jiraattotaaf mijattuu taasifnee jirra. Bakka nu kana taasifnetti namni daandii irratti kadhatu akkamitti jira jechuudhaan kan dubbattee turte. Kana jechuu isiitiin jiraattonni hedduun yaada itti kennanii jiru. Maaf nutti baacca? Maaf nun dhiifne? Akkuma jirrutti jiraanna. Jireenyi nutti qaala'ee waan qabannee gadhiifnu dhabne isin hin cinqine cal'ifnee jiraannaa jirra. Maaliif nu dubbiftan? Maaliif nu xuxxuytan jechuudhaan hedduun nu dhiisi nun xuxxuqini jireenya keenyatti hin baacini jechuudhaan yaada itti kennanii turan. Mootummaan bilxiginnaa qaala'insa jireenyaa gadi buufnee jirra. Jireenyi fooyya'ee jira jechuudhaan jireenya biyyattiin keessa jirtu haguuguuf yaalanis haalli biyyattiin keessa jirtu akkaan kan nama yaaddessu ta'u qaamoleen garaagaraa dubbataa jiru. Torbaan tokko dura dhaabbileen idila addunyaa uummanni Itoophiyaa miliyoona 22 ol ta'u gargaarsa nyaataa barbaada jechuudhaan ibsa yookaan immoo gabaasa dhiyeessanii turan. Muummichi ministeeraa immoo faallaa kana biyyattii nyaatan of dandeessisuuf hojii hojjetaniin hin baay'een oomishamuu ibsuudhaan lammiilee biyyattii lakkoofsi isaanii miliyoona 20 ol ta'e kan gargaarsa eeggatan gara miliyoona 3tti xiqqeessuu dubbatee ture. Faallaa kana immoo lammiileen biyyattii balaa lolaatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gargaarsi isaan barbaachisu miliyoona 4.5 ta'uun ibsamee jira yookaan beekamaadha. Garuu ibsi mootummaa faallaa kanaati. Oduun itti aanu Itoophiyaan biyya ilmi namaa itti torchar ta'uudhaan itti hiraarfamu ta'uu dhaabbanni World Organization Against Torture jedhu tokko ifoomsee jira. Kana dura garuu muummichi ministeera Itoophiyaa irra deddeebi'uudhaan nama tokkollee torchar hin taasifnu jechuudhaan waadaa seenee ture. Kana qofaa miti ajaja mana murtii malee nama hin hiinu jechuudhaan dubbatee ture. Gara aangootti yeroo dhufee turetti garuu wantoonni hunduu faallaa kanaa ta'anii argamanii jiru. Wal fakkaatu muummichi ministeera Itoophiyaa waggaa tokko dura ibsa kennee tureen qaama seeraatiin biyya kana keessatti hiraarfamni tokkollee irratti raawwatame hin beeku jechuudhaan dubbatee ture. Dubbiin kun immoo dubbii ijoo ta'uudhaan hawaasa bal'aa fi qaamota garaagaraa biraa qeeqa guddaa kaasee ture. Amantanis amanuu baattanis waggoota 6 darban namni tokkollee Itoophiyaa keessatti torchar ta'e hin beeku jechuudhaan dubbatee ture. Waggoottan 8 darban lammiilee biyyattii keessatti keessattuu naannoo Oromiyaatti wanti
ilmaan namaa namoota nagaa badii hin qabne irratti raawwatamaa turan garee maafaa jedhamuun kan lakkaa'amee dhumuu miti. Naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti garee maafayaa 120 jedhamu bobbaasuudhaan waggoottan 8 darbaniif dararaan hamaan hiraarsi hamaan nama nagaa butanii mallaqa itti gaafatuun akkasumas saamichi namoota nagaa irratti yookaan qabeenya namoota nagaa irratti raawwatamaa ture kan lakkaa'amee dhumuu miti. Garee maafaa 120 jedhamuun guutuu biyyattii yookaan naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa irratti hiraarsa raawwatan kanneen beekamtii mootummaatiin ta'uu Jawaar Mohaammed yeroo dhiyoo ifoomsee jira. Akkasumas iccitiin gocha hamaa garee maafaa 120 agarsiisu tibbana magaalaa Ambootti saaxilamuun garee kana qabatamaan kan ijaaree bobbaase eenyu akka ta'e kan saaxileedha. Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa keessatti nama torchar hin goonu namni tokkollee torchar ta'ee hin beeku. Waggoottan 6 darbaniif qaamni seeraa nama tokkollee torchar godhe hin jiru jechuudhaan dubbatee ture. Itti dabaluunis muummichi ministeera Itoophiyaa keessatti namni yaada isaa ibsatuudhaan hidhame hin jiru jechuudhaan dubbatee ture. Garuu nama meeqatu badii tokko malee rashanamaa ture? Yaadumallee ibsatanii osoo rashanamanii waan tokko ture. Garuu waan hin beekneen hedduun isaanii ilmaan Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin lubbuu isaanii dhabane manni haala kaa'u. Nama biraatiin taateewwan guutuu biyyattii keessatti ilmaan namaa irratti humnoonni mootummaa raawwatan dhaabbanni World Organization Against Torture jedhamu ifoomsee jira. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti lammiilee irratti hiraarsi raawwatamu akkaan hammaataa ta'uu ibsuudhaan kunis lola biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiru dahoo godhatuudhaan lammiilee nagaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisaa jiru jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbatichi gabaasa tibba kana dhiyeesse naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi akkasumas naannoo Affaaritti lammiilee torchar yookaan immoo hiraarsuun cimee kan itti fufee fi sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuu himee jira. Mootummaanis gocha hiraarsuu yookaan torchar taasisuu kana akka tooftatitti itti gargaaramaa jira jechuudhaan ibsee jira. Gochoonni sarbamiinsa mirga namoomaa cimaan namoota irratti kan raawwatamaa jiran ta'uu ibsuudhaan reebichi mana dhiphoo keessatti hidhuun, hirriba dhoogguun, nyaata dhooggatuun, akkaataa namni itti taa'uu hin dandeenyetti akka yeroo dheeraaf taa'an nama taasisuun, kophaatti hidhuun, nyaata dhooggatuun gochoota lammiilee irratti raawwataman jedhee jira. Humnoonni mootummaa yeroo nama tokko to'atan seeraan qabanii gama seeraa geessuu irra seeraan ala namoota irratti reebicha raawwatu. Kun immoo bal'inaan guutuu biyyattii keessatti raawwatamaa jira jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, dhugaan jirtu immoo milishaa gandaa irraa jalqabee hanga humnoota waraana mootummaa sadarkaa garaagaraa jiranitti tarkaanfiin seera dahoo godhatuudhaan akkuma guutuu biyyattiitti namoota irratti fudhatamaa jiru baay'ee yaachisaadha jechuudhaan dhaabbatichi ibsee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa aanaa Jaarsoo, aanaa Diggaa, aanaa Guutoo Giddaa fi aanota biroo keessattis lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota kanneenitti gaggeeffame irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a caamsaa 17 2026 barraa kana waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Diggaa fi aanaa Guutoo Giddaatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa iddoo addaa Boolloo jedhamutti loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaatee irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu madeesse iddoo addunyaa kanarraa godaanse meeshaalee waraanallee irraa hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Diggaa ganda Arjoo iddoo addaa Daabboo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Jaarsootti guyyaa tokko dura lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Loltoonni hedduun madaa'uu fi hedduun addunyaa kanarraa godaanu akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuu fi konkolaataa sirii F takka irraa booji'ullee odeeffannoon achirraan dhuga'e ibsee jira. Oduun itti aanu ajajaan kuma raayyaa ittisa biyyaa tokko gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee waraana bilisummaa Oromootitti harka kennatee jira.
Ajaja Kumaa Galgaloo Roobaa Diidoo jedhama. Lixa Oromiyaa aanaa Gullisoo irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufe yoo ta'u, ajajaan Kumaa kun nama muuxannoo yeroo dheeraa qabuu fi waggaa 17 mootummaa Itoophiyaa tajaajilaa turedha. Mooraa waraana mootummaa gadi dhiisu gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuun harka kan kennate yoo ta'u, harka kennatu isaatittis gammachuun kan itti dhagame ta'uu dubbatee jira. Oduun inni bira waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisee eebbisuutti fufee jira. Tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisaa kan ture yoo ta'u, har'as bakkoota sadiitti ogeeyyota fayyaa yeroo dheeraaf barnoota garaagaraa kennaafii ture eebbisee jira. Oduun inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'atuu beeksisee jira. Bakkoota hedduu to'atuudhaan bakkoota to'ate irrattis barnoota fi marii bal'aa hawaasa bal'aa wajjin taasisaa jiraachuu beeksisee jira. Akkasumas bakkoota to'atetti gargaarsa fi mariin bal'aan hawaasa waliin kan itti fufu ta'uu himee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabadde kan gammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu tura.